keenya, inni jabina keenya. Baga guyyaa gaarii, guyyaa bareedaa, guyyaa itti namni yeroo komiidhaan jireenyi namaa guute keessatti Waaqayyoon galateeffachuudhaaf carraa baga argattan isiniin jechuun filadha. Egaa sagantaa galateeffannaa irra jirra. Waaqayyo nu gargaaree waldaan Yesuus malee jireenyi hin jiru jedhu galateeffannaa irra jiru. Galateeffannaa irra jirra, kottaa nu wajjin galateeffadhaa jedhanii. Nuunis deeggartoota duwwaa miti. Waan Waaqayyo galateeffannuuf baay'ee qabna. Galateeffachuun waaqeffachuun mo'icha isa darbe isa irratti galateeffannu caala mo'icha fuula namaa fuuldura jiru isa inni namaa habbalu isa inni namaa hawwu isa inni namaa qopheessutu caala. Jireenyi galateeffatu yoomiyyuu mo'ataadha. Jireenyi galateeffatu yoomiyyuu dursaadha. Jireenyi galateeffatu yoomiyyuu injifataadha. Jireenyi galateeffatu yoomiyyuu fuuldura deema. Biyya lafaa kana keessatti Angilii macaafa qulqulluutiin gaafa laaltanii namoonni waakkatoon namoonni komiidhaan arrabni isaanii guute yeroo hundumaa jireenya waakkii keessa namoota jiraatan yoo argitanii fiixa baafatoo miti. Yeroo hundumaa jireenya jaatanii keessa jiraatu hin dhama'uu, hin dadhabuu, gatii kanfaluu, halkanii fi guyyaa ni ifaaju. Ifaajiin isaanii yeroo baay'ee fiixa hin ba'u. Bu'uura macaafa qulqulluutiin miti. Akkuma aadaa hawaasa keenyaatti iyyuu meessuutedhaati aadaa hawaasaa keessa bartee naannoo keessanii keessa namoota naannoo keessan keessa jiru waakkataa namoonni deemu. Namoonni yeroo hundumaa siqiqii malee komii malee waakkannaa malee namoonni arraba isaanii irraas waan dhageenye geessifatoo miti. Yeroo hundumaa farda namtolcheetiin deemu. Farda namtolcheetiin deemuu maal akka ta'e isinii gala? Farda namtolcheetiin deemuu jechuun waan deemtu sitti fakkaata garuu deemaa hin jirtu jechuudha. Namoonni waakkatoon akka kana addunyaa hafuuraatti sisuma kana jechuudha. Namoonni baay'een hin dadhabuu, hin dafquu, dafqa isaanii xuruurfatu, dafqa isaanii facaasuu, dafqa isaanii gadi naquu, dafqa isaanii gatiirra oolfachuu ni barbaadu. Arraba isaaniitiin jireenya waakkannaan guute jiraatu. Waaqayyo galateeffachuu hin beekanii, naga'a jechuu hin beekanii, Waaqayyo waaqeffachuu hin beekanii. Namoonni akkasii kuni bara isaanii guutuu jireenya jaatanii jiraatu. Jaatanii utuu hin geessifatiin inuma dadhabuu, inuma fiiguu, inuma gatii kanfaluu, inuma aarsaa kanfaluu garuu hin geessifatan. Jireenya namoota akkasii keessatti waan dhugaa kana fakkaatu argitu jechuudha. Jireenya akkasii keessatti waan dhugaa kana fakkaatu argitu hin geessifatan. Kanaaf maal jechuu barbaadeni geessifachuu yoo barbaaddan jireenya mo'annaa isatti aanutti darbitanii jiraachuu yoo barbaaddanii jireenya keessan keessatti maal of amansiisuuf yoo shaakalsiisuu qabdu galateeffachuudha jechuudha. Daawit yeroo hundumaa Waaqayyo galateeffata. Kan isin ajaa'ibu. Ani jireenya koo keessatti seenaan Daawit baay'ee na ajaa'iba. Daawit kan inni galateeffatu edda maasaraa mootummaa galee duwwaa miti. Utuu maasaraa mootummaa hin seeniinis Waaqayyoon yeroo inni galateeffatu argina. Inni miila koo akka miila biichee akka miila borofaa godheedha. Inni miila koo kattaarra naa dhaabe, dhagaa hin mucucaannerra naa dhaabeedha. Raaree akka suphee nama qabatu keessaa na baaseedha. Yeroo itti lubbuunsa baay'ee dhiphattu miira dhiphannaa keessa galu immoo maaliif akkana goote jedhee Waaqayyoon gaafatu. Yaa lubbuu koo maaliif maaf na dhiphiftaa'edha? Maaliif gaafii akkasii na gaafattaa'edha? Maaliif Waaqayyotti of hin gattu? Maaliif Waaqayyoon hin amantu? Maaliif Waaqayyotti of hin dhiiftu? Maaliif na rakkifta? Maaliif na gaafatta jedheetu lubbuusaa gaafata. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Maal godhaa? Lubbuusaa gaafata. Lubbuusaa ajaa'ibsiifata. Of dadammaqsa, ofitti hima, lubbuusaatti hima. Egaa akkana hundumaa kan hin dubbadheef anis maaliifini jireenya keessan keessatti jireenya mo'annaa shaakaluun jireenya keessan keessatti jireenya mo'annaa dhamdhamuun jireenya mo'annaa testi gochuun jireenya mo'annaa qabaachaa deemuun jireenya galateeffannaatiif isin qopheessa. Jireenya galateeffannaa qabaachaa deemuun immoo jireenya mo'annaatiif isin qopheessa jechuudha. Seensaafan dubbadhe. Kanaaf bara kana keessa
dhugaadhumatti jireenya namoota dhuunfaa keessattis akka gareettis akka waldaa kiristaanaa lafarraattis iddoo garaa garaatti Waaqayyo nu gargaaree waa hin argina. Namni yerootti Waaqayyo galateeffatu hin qabu. Bataam biizii yoonaan sababi falligaan bakka sa'u mikinaatanya no yeroo hundumaa sababa guura. Waanuma mikinaatan ta'in waanuma sababan ta'in tokko sababa godhee yeroo inni komatu argina barri badee yeroon badee jireenya akka kana ta'ee hojiin akka kana ta'ee haala akkasii keessa hin jira hojii keenyatu biiziidha yeroo hin argadhu kana wajjin wal qabatee yeroo waaqannaati arrabni nama hundumaa waaqannaadhaan guuteera kana keessatti Waaqayyo sin gargaaree waldaan Yesuus malee jireenyi hin jiru maaddii galataa dhiyeessuun caala milkoominni hin jiru. Dhugaadhumatti kan inni sitti himu milkoominni kana caalu hin jiru. Maaddii galataa, maaddii waaqeffannaa, maaddii itti namoonni Waaqayyoon wajjiniin weddisan, Waaqayyoon waaqeffatan, Waaqayyoon galateeffatan, Waaqayyoof ulfina kennan qopheessuu caala hangaan gaariin hin jiru. Milkoominni hin jiru. Kanaaf Waaqayyo sin gargaareera barri keessan eebbifamu isiniin jechuun barbaada. Garee kana jala kan jirtan, sagalee kana dhaga'aa kan jirtan hundumti keessan immoo amma Waaqayyo sin gargaaree fayyaada isinii baay'isee jireenya waaqannaa keessaa ba'a. Jireenya komannaa keessaa ba'a. Yeroo hundumaa jireenya himannaa keessa hin jiraatina. Jireenya himannaa bakka Waaqayyo maaliif akkanan gootu, maaliif kanaan gootu, maaliif akkanan gootu jettanii hin waakkatina. Ambaaqoom akkanedha. Baay'ee kan na ajaa'ibu tajaajila Ambaaqoomi bara itti namoonni Waaqayyo hin jiru jedhanidha. Baratti Waaqayyo hin jiru jedhanidha. Yeroo tajaajila akka kanaa barra akka kanaa Isaayyaasiinis mudatee ture. Maal jedha Isaayyaasiin namoonni hin jiru Waaqayyo meerrenni inni si gargaaru meerrenni yeroo jedhan hin argina. Daawitiinis mudateera waggaafin akkana. Daawiti anaaf miti jedhe giroo keetii jedhe Waaqayyo giroo keetii nan galchuu jedhe yoo ofii keetii jette ulfina keetiif jette na gargaariitii of mul'isi jedhe. Isaayyaas immoo akkana jedhe maal jedhe inni Waaqayyo namoonni baay'een hin jiru siin jedhu ati jirta jiraachuu kee akka arganiif garuu faana keen dhabeedha faana keen dhabee galaanarra karaa godhatte duumessarra karaa godhatte faana keen dhabeedheetu Waaqayyo gomata. Ambaaqoom garuu akkana jedhe bara rakkisaa bara namoonni Waaqayyo hin jiru Waaqayyo meerre maal isinii godhe meerre maal isinii godha maal isiniif raawwate meerre Waaqayyo keessan baratti namoonni isaan jedhanitti inni garuu akkana jedhe iddoo dhaabbachuu anaaf malurra dhaabbadheen eegaa galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Maalan godha dhaabadheen eegaa iddoo dhaabbachuun anaaf malurra dhaabbadhee maalan godha nan eegaadha. Mee Ambaaqoom boqonnaa 2 dhaqeetiin isin dubbisa. Laphee koorra sagaleen kun waan tuulameefi sagalee kana isin tajaajiluuf hin turre garuu sagalee kana irratti dubbifanna. Maal jedha iddoo dhaabbachuun anaaf malu iddoo dhaabbachuun anaaf malu irra dhaabbadhee nan eegaadha. Waan ani isa komadheefis waan inni naa deebisu immoo maalan godhaa nan ilaalaadha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 1 sirriitti dhaggeeffadhaa akkanadha. Ani iddoo dhaabbatanii eegan irra dhaabbadhee nan eege. Koobii sanarras nan ijaaja. Kunoo dubbiin nanatti dubbatu nan dhaga'a. Wanta ani isa komadheefis waan inni deebisu nan ilaala. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Asitti maal jedha? Waan gurguddaa 3 nutti dubbata. Waan gurguddaa 3 dubbata. Bara namni Waaqayyo komatutti Waaqayyo galateeffachuu. Bara namni Waaqayyo galateeffatutti bara namni Waaqayyoon komatu, bara namni Waaqayyoon himatu, bara namni Waaqayyotti dugda galu, bara namni Waaqayyo hin jiru, meerrenni Waaqayyo bara namni jedhu. Bara akkasii keessa maal ta'uu jechuudha? Fuula Waaqayyoo dhaabbatanii akka Yaaqoobitti muxunyii qabu jechuudha. Yaadattu miti Ambaaqoom eebbifamuu barbaada. Eebbifamuu waan barbaaduuf ciisee hin bulle. Hidduma ciisu taa'ee eebbifamuu waan barbaaduu fi hidduma ciisu taa'ee eebbifamuu hin eegne. Barkitti eebba ni barbaada, eebba ni hawwa, eebbi akka isa barbaachisu ni beeka. Eenyu akka nama eebbisus beeka. Ka'ulluu balaa jedhu maswaayit makfal aarsaa kanfalus beeka. Jireenya kiristaanota baay'ee keessaatii kan dhabame eebba hawwuu dhabuu miti. Bisuun ሰው ለውጥ ይፈልጋል ሂደት ይፈልጋል
የተሻለው ኑሮ መኖር ይፈልጋል። ወደሚሻለው ህይወት መቀየር ይፈልጋል። ብዙ ነገር ያልማል። ይሄ ምኞትና ናፍቆት ብቻ ከሆነ ሰው ተለውጦ የሚመኘውን ሰው መሆን አይችልም። ሰው መለወጥ ተለውጦ ሌላ ሰው መሆን ሁኔታውን ሲቹዌሽንን መቀየር ከፈለገ ያው ስሜቱ ውስጥ የሆነው መኖር ብቻ ሳይሆን ከስሜቱ ሊቭል ወጥቶ ከስሜቱ ደረጃ ወጥቶ ከስሜቱ ኢንቫይሮንመንት ወጥቶ የሚያስፈልገውን ዋጋ መክፈል አለበት። ያዕቆብ እንደዚህ አይነት ሰው ነው። ለውጥ ይፈልጋል። ለለውጥም የሚያስፈልገውን መስዋዕት ይከፍላል። namni baay'een kanan barbaadu Yaaqoob maal jedha gadi sinniisu amma na eebbistutti jedha. Amma itti koronyoo isaatii citutti namni ergamaan inni wallaansoo qabeen amma isa kuffisutti gadi na dhiisi bari'eera amma duunitti amma idda koronyoo isaatii kututti wallaansoo bira darbee eebbifamuudhaaf nama wallaansoo qabu bira darbee nama muggutu mimmoaggat ሰው ነበር ለመፍቱ galanni waaqayyoof haa ta'u. Gadi na dhiisi jechuudha. Naasoo qabu bira darbee nama muggutu mimmoaggat ሰው ነበር ለመፍቱ galanni waaqayyoof haa ta'u. Bara namni waaqayyo injiru jedhu keessa immoo hin baaqome iddoo kanatti maal jedhaa? Iddoo dhaabbatanii eegan irra dhaabbadhee nan eegaa jedha. Barri isaa baratti namni waaqayyo na gargaaruu dide jedhee komatu irra darbeeyyu bara namni waaqayyo hin jiru jedheedha. Meerre waaqayyo meerre inni sin gargaaru meerre inni sin oolchu bara namni itti isaan hin jedheedha. Bara akkasii kana keessatti haleluuya. Yeroo akkasii kana keessa yeroo rakkisaa akkasii kana keessa yeroo fokkisaa yeroo badaa yeroo namatti hin tolle yeroo akka kanaa keessatti Ambaaqoom maal jedha waaqayyo irraa abdii qabu beeksisuudhaaf an iddoo koo gadi hin dhiisu sifraa ilaallaqmaal. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Maaliin godhu sifraa ilaallaq bakka koo gadi hin dhiisu an iddoo koo gad dhiisuun naaf hin maluudha. Isa jalqaba iddoo ofii dhaabbachuu jechuun maal jechuudha? Iddoo ofii dhaabbachuu jechuun inni jalqaba abdii qabaachuu agarsiisa. የተስፋ ሰው መሆን ያሳያል። በተስፋ መኖራችን ያሳያል። ተስፋ የሌለ ሰው አቋም የለው። ተስፋ የሌለ ሰው አቋም የለው። namni abdiin qabne dhaabbii hin qabu. Dhaabbii kan hin qabne immoo abdii hin qabu. Sidigala wanti dubbachaa jiru ተስፋ የሌለ ሰው አቋም የለው። አቋም የሌለ ሰው ደግሞ ተስፋ የለውም ማለት ነው። ተስፋና አቋም አይለዩም። አንድ ተያይዘው የሚኖሩ ነገሮች ናቸው። ክብር ለእግዚአብሔር። ልፍኒ waaqayyoof haa ta'u. wanna wal qabatanii jiraatanidha. wanna wal qabatanii jiraatanidha. namni abdii qabu dhaabbii qaba. namni dhaabbii qabu abdii qaba. maaliif dhaabbatta yoo jette yoona ነገር ይጠብቃል ማለት ነው። wanna ta'e wayni eegaa jechuudha. galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. ለምን ትቆማለህ ብለህ ስጠይቅ አረ የሆነ ነገር ይጠይቃለሁ የሆነ ነገር ይጠብቃለሁ። ሃሌሉያ galanni waaqayyoof haa ta'u. waa'ee kanaa gaafa dubbatu Phexros ergaata isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 3-5tti sagalee cimaa tokko nutti dubbata. Kiristoos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin baay'ina araara isaatiitiin abdii isa jiraataa sanatti qabamne akka jiraannuuf haaraa godhee nu dhalcheera. maaliin baay'ina araara waaqayyootiin Kiristoos warra du'an keessaa du'ee ka'uudhaan maal gochuuf Kiristoos warra du'an keessaa ka'uun maaliif baay'ina araara waaqayyoo የእግዚአብሔር ግሬስ ወይም ደግሞ ሜርሲ dhiifamni waaqayyoo araarri waaqayyoo maaliif jettanii yoo gaafattanii Kiristoos warra du'an keessaa ka'uun maaliif jettanii yoo gaafattanii ani abdii hin banne ለማይጠፋ ለማያልፍ እንከን የሌለ ግድፍ የሌለ ሃሌሉያ
ተስፋ እንዳለው ይናገረናል። እንደውም ገድቦ ያከደዳ እስንን አርግደ ዮተ እዩ ሰቤክቱ እንጃለቱ ወዳ ሂነውቱ ወዳ ሂነገቱ ወዳ ማልጎቱ ሂነገቱ ወዳ ረክን ጅራ አው ወላንሶን ጅራ አው ቆሮምስ ጅራ አው ማልጎቱ ገሉ ሂነገቱ ወዳ አጥበ ገድቦተን ይወዱ ብፍተኒ isin keessa yeroo muraasaaf nam gatii kanfaluun waan hin oolle yoo ta'elleedha. Bakka የሚፈልገውን እቺ መናገር ነው። gatii kanfaluun waan hin oolle ዋጋ ለመክፈል ክርስቲያን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ መሆን አለበት። አሜን። ክርስቲያን ከሆንሽ አገልጋይ ከሆንሽ ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ መሆን ያስፈልገናል። ያስፈልጋል ሲበርባችታቸው yoota ubaate iyyuu eeggatu isin keessaa yeroo muraasaaf qoramuun kan hin oolle yoo ta'e illee dedee booda yeroo muraasaaf qoramuun kan hin oolle yoo ta'e illee akkuma warqii qoramee ilaalamu amantiin keessan yeroo Kiristoos deebi'ee dhufutti fudhatama akka qabaatuuf qorameen ilaalamaa jedha. እሺ ከነቹ ማለቹና ሄገቹ ደንደውዳ ማለገና ሀብዲ ቀምኑ ሐምባቆም ከናፎ ከነዳ እንጅሩ ዋቃዮ ጋፈሳን ይነን ኢምቤኩ ግሮ ከሰን እንጀ ዱጉመ ጀተኒ እንጀ አኒነን ሄገዳይ ኤሰዳበተ ማቆሚያ ቦታ አለኛ ሃሌሉያ ጋርሱም ዝም ብሎ ተራራ ዝም ብሎ ከፍ ያለ ቦታ ብቻ ይመስላችሁ bakkeul jede koobin sun Yesuusin ibsa maal jedhani iyyees kakwaara keessatti Yesuus irra dhaabbadhee nan eeggadhaayedha. dhaloota eeggatan dhaloota abdii qabantu eeggata dhaloota eeggatantu abdii qaba dhaloota abdii qabantu immoo galateeffataa jechuudha. kanaaf amma kana dubbachaa kan hin jiru amantoota waldaa Yesuus malee jireenyi hin jiru tajaajiltoota gaggeessitoota saba kana gaafa yaadu bara kana keessa dhaabbatanii waaqayyo galateeffachuun iddoo aarsaa waaqayyo dhaquu jechuun gammachuu guddaadha. tarii seexanni maaltu sii guute foon kee maaltu sii guute maaltu sii ta'e jettee gaafii gaasuu dandeessa. daawit yeroo dubbatu akkanadha waaqayyo gaarii waan ta'eef gaarummaan isaa bara baraan waan jiraatuuf waaqayyo galateeffadhaa. macaafa faarfannaa 91 min argu galateeffadhaa. Himbaaqoom yeroo rakkisaa sanarra dhaabbate nan dhaabbadha iddoo dhaabbachuu naan malurra dhaabbadha iddoo dhaabbachuu naan malurra dhaabbadhee nan eega koobii sanarra nan ijaajja inni biraan dubbiin natti dubbatu nan godhee isa laalu dubbiin natti dubbatu maalan godhaa nan dhaggeeffadha dubbiin natti dubbatu maalan godhaa nan dhagaa deebiin ni naa deebisuus immoo nan eegaa waan lama nan dhaabbadha ይቆማለው እሱ ምናገረውን ቃል ይሰማለው ዋናን ይሰቆመደፍ ዋናን ናዴብሱም ማለን ጎዳ ነኔከዳ ጀኖ ከሚቀባቸው ገለን ጉዳን ዋቀዮ ፋቶ በረከም ከሰ በረረክሳ ከነ ከሰተች የሮ ነሞን ዋቀዮ እንጅሩ የሮ ነሞን ዋቀዮን ሲኢሴ ሲኢራንፈቴ ሂነት ዋቀፈት ሂነት ገለቴፈት ሂነት ጀጀት ሂነት ulfeeffatu merrenin yerotti namoonni jedhan merreedhaan yerootti namoonni jedhaniini merre eessa jira yeroo namoonni jedhaniini galanni guddaan waaqayyo faata ani garuu dhaabadheen eeggadhaa. macaafni faarfannaa 91 sagalee guddaa nutti dubbata. haleluuyaa galateeffachuun mo'annaa keenya agarsiisa. 92 waaqayyoof galata galchuun yaa isa hunda gararraa jirtu maqaa kee jajetanii faarfachuun maal gaariidha. macaafa faarfannaa boqonnaa 92 ganama gaarummaa kee alkani samanamummaa kee himuun sagalee mi'arribuu 10 qabuu fi kan kiraaraatiin sagalee masiinqootiinis dhageessanii gaariidha dhageessisuunis gaariidha. ati yaa gooftaa gochaa keetiin na gammachiifteetta hojii harka keetiitti gammadee nan faarfadha hojiin kee attam guddaadha yaa waaqayyo yaadni kees maal gadi fagoodha. galanni waaqayyoof haa ta'u hojii keetti gammadeera. kanaaf maal jedha daawit waaqayyoon galateeffachuun waaqayyoof ulfina kennuun waaqayyoof galata dhiyeessuun waaqayyo jechuun meeshaa sagalee garaagaraa dhageessisuun meeshaa sagalee garaagaraa dhageessisuun fuula waaqayyootti faarfachuun akkam nama boqochiisa
akkam haara nama galfachiisa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa obboloota koo Waaqayyoon kan galateeffannuuf waan inni guddaa ta'eef. Kanaaf Daawit yeroo hundumaa kana namni golgaa isa hunduma gararraa jiru keessa jiraatu gaaddisa isa hunduma danda'u jala hin buufata. Waaqayyoon ani sitti kooluu galeera, ati maasaraa kooti, ati Waaqayyo koo isa ani amanadhuudha hin jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hiddan akkana ta'e Waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'e dha'icha nama balleessu irraa si oolcha. Harka isaatiin si golboba, bobaa isaa jalatti kooluu hin galta. Amanamummaan isaa gaachanaa fi marsaa siif hin ta'a. Wanti halkan nama sodaachisu xiyyi guyyaa namatti gadhiifamus hin sodaachisin. Dha'icha dukkanaan namatti dhufu dhukkuba adeemaa saafaa nama balleessu hin sodaatin. Kumni tokko si bukkeetti, kumni kudhanis gara mirga keetti yoo kufan iyyuu wanti namatti dhufu kun sitti hin dhiyaatu. Ati garuu ija keettiin ilaaltee gatii warra jal'ootaaf kan falamuu hin argita. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maalan isiniin jechaa jira? Waaqayyoo galateeffachuun ayyaanomuudha. Waaqayyoo galateeffachuun gammachuu qabaachuudha. Waaqayyoo galateeffachuun seexana irratti mo'icha qaban agarsiisuudha. Kanaaf Daawit macaafa faarfannaa 90 akkanadha. Koottaa Waaqayyoon hin faarfanna, kattaa isatti baqannee oollutti gammaduu keenya sin dhageessifna. Galataan fuula isaa duratti hin dhiyaanna, isatti gammaduu keenya faarfannaadhaan hin dhageessifna. Waaqayyo gooftaa isa guddaa waan ta'eef Waaqayyoolii hundumaa irrattis inni mootii guddaadha. Lafa jala iddoo gadi fagoon harka isaa keessa jira. Bantiin tullootaas kan isaati. Gaalonni kan isaati, isatu isaan hojjete. Galaanonni kan isaati, isatu isaan hojjete. Lafti gogaanis kan isaati, harka isaatu isa tolche. Kottaa hin saganna, gadi sin jenna. Waaqayyo uumaa keenya duratti sin jilbeeffanna. Innoo Waaqayyo keenya nuyi saba harka isaa jala jirruudha. Oolota inni tiksuudhas har'a sagalee isaa utuu dhaggeeffattanu attam gaariidha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoof abboomanii isa jajachuudha jechuudha iddoo kanatti. Kottaadha. Akkuma waldaan Yesuus malee jireenya hin jiru kottaa waaqeffannaadhaan. Daawit maal jedha? Kottaa Waaqayyoo waaqeffadhaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kottaa Waaqayyoon hin faarfannaa. Kattaa isatti baqannee oollettis gammaduu keenya dhageessifnaa. Hin himannaa. Jalqaba maal jedha? Hin faarfannaa. Namni waan hin jaallanne, waan itti hin gammanne, waan itti hin boqonne, waan aaratti hin galfanne hin faarfatu obboloota koo. Daawit garuu akkanadha. Kottaa maal goona? Hin faarfanna. Kottaa hin faarfanna. Kottaa Waaqayyoon hin galateeffanna. Kattaa isatti baqannee oolle sana maal ta'uu keenya dhageessifna? Gammaduu keenya dhageessifna. Galateeffachuun Waaqayyo faarfachuu jechuudha. Faarfachuu jechuun moosisuu jechuudha. Dhimma ofirratti, jireenya ofirratti, har'a ofirratti, galgala ofirratti, boruu ofirratti, waan hunduma ofirratti aangoo kennuufi jechuudha. Aangoo kennuufi jechuudha. Bakka kennuufi jechuudha. Akka inni bitu, akka inni hoogganu, akka inni bulchuuf carraa kennuufi jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Maal gochuudha? Waaqayyoof carraa kennu. Carraa kennu. Amma kan isin jechaa jiru Waaqayyoof jireenya keessan keessatti carraa kenna. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoof maal godha? Carraa kenna. Waaqayyoon hin waaqeffannaa. Inni kattaa keenya, kattaa duwwaayyuu miti, isatti baqannee oolleedha. Haleluuya. Maal jala? Darbannaa seexanaa jala, darbannaa biyya lafaa jala, darbannaa foonii jala itti baqannee isa oolleedha. Isatti baqannee oolle maal ta'uu keenya immoo dhageessifnedha? Gammaduu keenya. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Mee waa'ee gammachuu keessanii yaadaa? Maaltu isiniin gammachiisa isiniin? Uffata bareedaa uffachuudha, hiriyaa isin hubattu qabaachuudha, mana ijaarrattanii qabaachuudha, lafa bitattanii qabaachuudha, maallaqni akkaawuntii keessanii irratti guyyaa guyyaan dabalamaa jiraachuudha. Namoonni baay'een isin beekuudha, namoonni baay'een iddoo isinii kennuudha, namoonni baay'een bakka isinii kennuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ayidallam. Yeroo hundumaa boqonnaan keenya, yeroo hundumaa gammachuun keenya kattaa isatti baqannee oolleesna ta'uu qabaachuudha. Kanaaf Phaawulos nuun immoo maal nuun jedhaa? Filiippisoos boqonnaa 4 lakkoofsa 4tti
isin yeroo hundumaa gooftaatti gammadaadha. Daawit kottaa itti baqannee ooluu keenya dhageessifnaadha. Nuunis immoo Kiristoositti gammadaa jedha Phaawulos. Gammachuun keenya isatti baqannee oolle ta'uu qaba jechuudha. Tarii Daawit bodee isaa ol jalaa miliqeera. Du'a foonii jalaa miliqeera. Tarii Daawit bineensa hamaaqeta oolaa abbaa isaatii nyaatu wajjin wal adamsu isa wajjin wal lolu sanarraa ooleera. Wantaniif isinirraa oolle garuu caala guddaadha obboloota koo. Wanti Waaqayyo galateeffannuuf kanaaf maal jedheen dubbachaa jira amma bara namni Waaqayyo kumatutti Waaqayyo jajachuu, Waaqayyo waaqeffachuu, Waaqayyo galateeffachuu. Bara arrabni namaa komiidhaan guute, bara arrabni namaa imannaadhaan guute, bara arrabni namaa waakkiidhaan guute, bara arrabni namaa sodaadhaan guute, bara arrabni namaa bir'annaadhaan guute. Meerree bara namni jedhu. Haleluuya. Bara namni ofirraas namarraas abdii dhabe. Bara namni Waaqayyo irraa abdii dhabe. Abdii qabaachaan irra darbanii Waaqayyoon waaqessu, weeddisu, glorify gochuu. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Boqonnaan isa kana jechuudha. Gammachuun isa kana jechuudha. Gooftaatti gammadaadha. Kanaaf Daawit waan xiqqoo kanarraa olee Waaqayyo galateeffate. Aniif isin ilkaan Si'ool jalaa, boolla Si'ool jalaa, du'a bara baraa jalaa, gatii cubbuu jalaa, diina Waaqayyoo ta'anii hafuu jalaa, ejersa diidaa bineensa daggalaa ta'anii hafuu jalaa yoo oolle. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kan akkasin hubattan, kan isin akkasin teesti gootan hin barbaada. Kanaaf maal gochuu danda'u isin jiraata? Waaqayyo galateeffachuu. Haleluuya. Lafa jirtanitti, haala keessa jirtanitti, bakkuma jirtanitti Waaqayyo galateeffachuun isiniif haa ta'u. Waaqayyo abbaa keenya ijaa gaarummaa kee, ijaa guddummaa kee, ijaa jabina kee, ijaa amanamummaa kee, ijaa gargaarsa kee, ijaa tola kee hundumaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Araarri kee guddaa waan ta'eef, gargaarsi kee guddaa waan ta'eef, eegumsi kee guddaa waan ta'eef, tolli kee arjummaan kee guddaa waan ta'eef, amanamummaan kee guddaa waan ta'eef, oolmaan ati nuuf oolte guddaa waan ta'eef, eegicha ati nuuf nu goote guddaa waan ta'eef, gargaarsi ati nuu goote guddaa waan ta'eef, rakkinarraa oolleerra, badiisarraa oolleerra, kufaatiirraa oolleerra, yaaddoorraa oolleerra, yelloorraa oolleerra, dhiphinarraa oolleerra, mataa buusuurraa oolleerra, abdii dhabaa jiraachuurraa oolleerra, diina Waaqayyoo ta'uurraa oolleerra. Karaa keetiin abdii isa jiraataa sanatti qabamnee jiraachuudhaaf mirga arganneerra. Du'aa kaaneerra. Abdii jiraataa, abdii hin banne, abdii gaddeebi'aa hin bulle, abdii isa xurii hin qabne sana. Abdii isa xurii hin qabne sana, isa yelloo hin qabne, isa gadi bu'aan adeemne, isa bara baraan ol ka'aa deemu sana, isa mootummaa kee keessa si wajjin jiraachuu, jireenya bara baraa qabaachuu abdii qabna. Kanaaf si galateeffanna. Mucaa manaa ta'uurra qabeenyi gammachuun addaan jiru. Ilma manaa ta'uun abbaa qabeenyaa ta'anii ilmummaa kan caalu hin jiru. Abbaan qabeenyummaa ilmummaadhaan hin madaalamu. Ilmummaan irraa dhalachuudhaan. Waaqayyo abbaa keenya hojii dinqisiisaa akka kanaa jireenya keenya irratti hojjette gammadaa, na faarfadhaa, na waaqeffadhaa, na galateeffadhaa, na jajadhaa waan nuun jetteef galanni guddaan siif haa ta'u. Amma kunoo yeroo kana sin kadhadha. Jireenya waakkannaa, jireenya imannaa, jireenya hidhii xuuxuu, jireenya abdii kutannaatii fi jireenya wennootiin kan guutaman yoo jiraatan maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosiin achi ol ka'anii si waaqeffachuu haa jalqaban. Akkuma Baaqoom jira Waaqayyoon nan eeggadha jechuu haa jalqaban. Gaafii haalli isaan gaafatu, gaafii seexanni isaan gaafatu, gaafii biyyi lafaa isaan gaafatu, gaafii foon isaanii isaan gaafatu. Gaafii barri gaafatu, gaafii seexanni gaafatu. Fira fakkaatee kan seexanni gaafatu, horma fakkaatee, waan deeggaru fakkaatee kan gaafatu, waan mormu fakkaatee kan gaafatu. Gaafii kana keessaa ba'anii asan jira, iddoo ati na keessa kana dhaabbadheen si eega, hin nuftaati jedhanii yaa Waaqayyo ija jabinaan dhaabbachuu akka danda'an isaan gargaara. Dadhabbii, wanjoo abdii kutannaa, wanjoo yaaddoo, wanjoo hidhii xuuxuu, wanjoo mataa gadi qabu iddoon jiranitti jireenya isaaniirraa arraaggafeera. Maqaa nama Naazireet maqaa Yesuusiin urgufatanii harcaafatanii olaa ka'an. Humnaan olaa ka'an, jabinaan olaa ka'an, milkoominaan olaa ka'an, dhaaluun olaa ka'an, bituun olaa ka'an, booji'uun olaa ka'an, walitti qabachuun olaa ka'an, saamuun olaa ka'an.
Kuni maqaa Yesuusiin jireenya isaanii irratti haa ta'u. Kana hunda waan gooteef waan taasiftuuf ulfaadhu. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Waaqayyo abbaa keenya jireenya galateeffannaan jireenya moo'ichaa agarsiisa. Moo'ichi abdii qabaachuu agarsiisa. Abdiin immoo arraba namaarra galata kaa'a. Yeroo hundumaa akka daa'imaa kana godhi sana gochuu diddeenyee komachuu irra darbine si galateeffachaa. Haleluuyaa. Gaafii keenya dhiyeeffachuu akka dandeenyu. Si galateeffachaa hibboo keenya. Si galateeffachaa waan nu barbaachisuuf deebii akka barbaadnu maqaa Yesuusiin nu gargaara. Hafuurri akka kanaa jireenya keenyatti haa dhangala'u. Komii kan nutti agarsiisan. Yeroo hundumaa akka si himannu kan nu kakaasan. Qaawwa kan nutti agarsiisan. Waan nu ta'e irra waan nu hafetti akka xiyyeeffannu. Waan arganne irra waan dhabnetti akka xiyyeeffannu. Waan nu barbaannu irra wanta nu barbaachisutti akka xiyyeeffannu. Wanta nu barbaachisu irraa kaafnee waan ofii barbaanne irratti akka xiyyeeffannuuf. Qalbii keenya yaada keenyaan diraamaa kan taphatu humna dhiiga oolichaatiin sa'aatii kanaa jalqabee kan dhaame haa ta'u. Rukuteera jireenya obboleettii kootiirraa, rukuteera jireenya isaarraa, rukuteera jireenya ishiirraa, rukuteera mana ishiirraa, rukuteera abdii ishiirraa, rukuteera gaa'ela isaaniirraa maqaa Yesuusiin urgufanii bilisaa ba'an. Ol ka'uu isaan dandeessisi. Ol ka'anii haa galateeffatan. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Gargaarsa keetiin nu wajjiniin ta'e. Eegumsi kee nu wajjiniin haa ta'u. Tola maqaa kee hundumaaf ulfaadhu. Waan nutti dubbatteef galatoomi. Sagalee kee kana keessatti hiikamsi jijjiiramni nuuf haa ta'u. Karaa sagalee kanaa hidhaan namoota baay'ee haa hiikamu. Battala sagalee kana dhaga'an humna godhatanii olaa ka'an. Abdiitti haa tarkaanfatan. Boqonnaatti haa tarkaanfatan. Milkoomina haaraatti haa tarkaanfatan. Gammachuu haaraatti haa tarkaanfatan. Maqaa Yesuusiin kuni ta'eera. Waan gooteef waan taasifteef ulfaadhu. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Waan nutti dubbatteef nu tajaajilteef galatoomi. Maqaa Yesuusiin.